Maqaan koo Alii Ahmed jedhama. Ga'een hojii kiyyaa immoo pirezidantii baankii Raammisii yookaan immoo hojii raawwachiisaa olaanaa baankii Raammis. Baankii kana gaa ana dura namooti hundeessan hedduu warra gartee yaada guguddaa qaban yaada burqisiisanii especially kara interest free banking yookaan Islamic financeidhaan gaappiin guddaan waan tureef biyyattii keessatti carraa amma argameen carraa gartee biyyattiin fiddeen saniin fayyadamuudhaan gaappii jiru san dhiphisuu fi namoota silaa gartee sadarkaa biizinasii kana sadarkaa guddaadhaan gahuu danda'anii fi gahee guddaa qaban akka irratti hirmaatanii ikonomii biyyattii keessattis gahee guddaa akka taphatan yaaduudhaan yaada kanaan warri gartee baankii kana burqisiisan warri yaada kana burqisiisan haala saniin asiin gahan jechuudha. Kaayyoon baankii kana akkuma beekamu interest free banking jechuun dhalarraa bilisaa inni kun abbaa qabeenyaas ta'e nama abbaa qabeenyaan taane haala gartee fair ta'e tokkoon namni hundinuu achi keessatti fayyadamaa ta'e akka argamu godha. Namni abbaan qabeenyaa qofti qabeenya isaa ida'ataa deemuu osoo hin tahin namooti gartee waa hin qabaatin yaada gugurdaallee qaban fi gartee namooti waa hin qabaanne especially ikonomiidhaan akka gartee waa qabaachuu danda'anii fi waa horatanii sadarkaa guddaa gahuu qaban ka taasisu waan ta'eef baankii shari'aa islaamaatiin buluu fi faayidaan isaa immoo inni guddaan akkuma reefu isin ibsuu yaaletti namoota waan qabnes ka waa qabus qajeela tajaajila waan ta'eef jechuudha. Amma gaa akkuma beekamu ummanni keenya irra guddaa ikonomii kana keessatti lakkoofsaan hedduu haa ta'uu malee akka heddummina isaatti ikonomii keessatti seenee waan hedduu ikonomii ofiifis ta'e biyyaafis gumaachuuf hedduu sadarkaa sanirra hin jiru. Kanaafuu gaappii garasiin uumame san dhiphisuudhaan akka ummanni keenya gartee sadarkaa guddaa gahee tajaajila ofiifis biyyaafis buusuu ni gargaaraa jechuudha. Tokkoffaa baankiin kun yerooma jalqabu ummata ofii baay'ee bu'uura godhatee ummata ofii irratti hojjetee hawaasa bal'aa immoo silaa ka gartee ka namni kun hin dhaqqabuuf irratti waan hojjechuuf karoorfate waan ta'eef baankiilee biraatiin adda isa godha jechuudha. Dhaamsi an qabu amma gaa baankiin Raammis waan hedduu xumuuree dhufaa jira. Kanaafuu hawaasni keenya hundinuu baankii kanaa wajjiin akka dalaganii fi akka hirmaatan dhaamsa dabarsuun barbaada jechuudha.